Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanittis naa qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdanii ayilee obboleettii keessan nagaa guutuun qabaa nagaan na bira jiru simbiraa akka jiru abdiin qaban isiniin jechuu jaaladha. Egaa har'allee meeshaalee qabadheen kara keessan dhufeeraa yeroo baay'ee. Waa'ee meeshaalee irratti sirrittan hojjedhaa argaa jirtan hundi keessanuu bilbila keeyyas asirrattan isinii teechisaa warroonni dubbisuu barbaadanii isiniin jechuun jaaladha. Dursaan mooyyuu warroonni chaayinaala kanaaf haarawaa taatan garaattan sabiskiraabii godhummaatii keenya jechuun gamanuma affeerraa kooti. Warri faana turtanis viidiyoo kana sheer godhaa waliif daddabarsaa. Akkasuma immoo ijoollee xalabsiifattee meeshaan isaanii karaa biyya isaaniitti karaa mana isaaniitti galaa fi jirullee waliif kadhadhaa. Rabbiin nu dhagaa lafa onaa keessattillee lafa firri hin jirre keessattillee firri keenya rabbii lammiin keenya rabbii eenyummaan keenya rabbi godhanneetu namni jiru hunduyyuu jechuudha. Dhugaa namni kun biyya keessa gaafa jirtu gaafa rakkoo keetii namaan gahattaa lammii keetiin gahattaa kana waan ittiin gahattu isa tokkicha bichaa ulaa namaa cabsee nama biraa gahuu bichaadhaan gahattaa. Kanaafuu waliif kadhadhaa warri xalabattanii too ganaa hojjisiifachaa jirtanillee warri dura mana isinii ga'ellee rabbiin nagaadhaan akka itti galtanii too itti boqattan maaliif waan dadhabne kana gaafa ijaan arginee too itti jiraannedha jechuudha. Kan caalatti rabbii keenya galateeffannu waan ta'eef isiniin jecha karaa yaada kiyyaa ittaan darbaa egaa kan meeshaalee kana obboleettiin tokko meeshaa 6 ajajatteetu jirti. Meeshaalee kana tartiibaniin hunda isaatiyyuu isinitti argisiisa jechuudha. Asumaan immoo akka gorsaatitti dunkara meeshaalee kana laalatuma. Kanan akka gorsaatti dubbadhu keessattuu meeshaalee karaa mana keessanii waggaa galchitanii wantoota tokko ijoolleen keessan na dubbistanii jirtanii ofiif geessitanii moo nutu dhufee fudhataa. Nutu dhaqee laallatamoo meeshaa kana isintu nuu laalaa warri jettanillee jirtanii ijoollee hundaafuyyuu deebii ta'a jedhee kana yaada jechuudha. Meeshaalee kana asirratti beeksisuu dhuftanii isin itti gaafatamummaa akka fudhattanii osoo hin ta'in itti gaafatamummaan koo anaadha jechuudha. Haga dhumaa gaafa hojjetamee mana keessanitti isinii fe'amee deemee warroon achitti nama mataa keessanii dirqama namni jiraachuun jechuudha. Amma nuti ani abbaan manaa koo hin jiraa bakka fe'ee deemee geessuu ni danda'a jechuudha makiinadhaan. Shifeerii wajjin deemetu geessuu ni danda'ama. Garuu maaliin inni guddaan nuyi achiin ga'u osoo hin ta'in warroonni meeshaa keessan achitti isinii ilkaan murteessadha. Kan geessuu salphaadha baay'isee geessuun salphaadha. Maaliif achiin gahamaa mana keessatti olsii gottatameetu olsii seensifama. Inni guddaan itti gaafatamummaa namni ati qabdu suni meeshaa kee ati itti dadhabde kana haala kamiin sii qaba kan jedhu irratti nama murteeffachaa qabaachuu qabdan. Maaliif kuni dhibbatti haga mana keessanitti ol seenitu meeshaan kuni anatu itti gaafatamummaa fudhata. Hojii gaafa aqeetoo qabdii kennirraa, gaafa mukni bitamurraa, gaafa soofamurraa, gaafa qalamni dibamurraa hunda isaatu kan hordofee makiinaa keessa seensisee meeshaa seeran teechisee viidiyoo baay'ee argitaniirtan jechuudha. Yeroon feesisu bira dhaabbadhee tan feesisaa kanan waraabnetu caala jechuudha. Kanan waraaburra maaliif achitti bootaa fe'isatti wikibkibii jira. Warroonni baatan baay'ee lolu baay'ee dubbatu waan ta'eef waraabuu isaa baay'ee yeroo baay'ee na jibbisiisa jechuudha. Bootaa sanitti malee dhaabbadhee feesisee tanan bakka meeshaan isaa fakkeenyaaf gizaazni kun yookaan immoo mastaawutiin kun jiru kaartoonii waan teechisee tan odoo hin luqqa'iin galata isaa hagaarraan dirasii jechuudha. Nagaadhaan naagale bulus abdii waaqayyo nagaan naagala hundisaatu kan asii ittiin rakkatina meeshaalee asii ho'aa tokko ta'e kanaan itti gaafatamu'an inni guddaan mana keessan keessatti gaafa isinii galu namni akka mataa keessanitti isinii qabu sun murteessadha. Maaliifan kana jechuu danda'e namoonni baay'een meeshaa ofiif nu geessitamoo hin ergita warri jettaniifan jechuudha. Nuti homaa tokko rakkoon hin jiru. Annan jira abbaan manaa koo hin jira lamaan hojjennaa meeshaa lakkii achitti isinumtuyyuu nu deemuu qabda warri jettan dhugaa jiraattan maaliif hagaarraa dirasii dhugaadha. Shifeerii mataa keenya ta'eenin maamila kan ta'e jechuudha. Mataa keenya yoon jedhu maamila keenya kan ta'eenan erga. Ijoolleen immoo lakkii nuutuyyuu immoo achitti nama nu buusu hin qabnu warri jettanii na gaafattan hin jirtaniifan kana dubbadhe. Achitti nama nu buusu hin qabnaa miti. Shifeeriin hin jiraa, raddaatiin hin jiraa. Inni guddaan meeshaan kee erga mana ga'een booda alaafinnati yookaan itti gaafatamummaan jedhamu suni sirriitti maatii kee keessa jiraachuu qaba. Kana beeka isa asiitiin hiphatina. Isa asii baduu anatti gaafatamaa kan mataa kootiiti jechuudha.
isa achii sanitti dhimmamaa. Goon kana isiniin jedhu maatii keessan shakkuu osoo hin taane wantoonni isin hojjisiistan mastaawutiiwwan ni qaba. Hatta algaadhaa hoggaa fudhannee jechuudha. Algaa bira mastaawutiin ni jira. Kun gaafa nu jalaa waa tokko ta'e hoosana dhaqamee nutti dhagahama gaafa galu. Kanaafuyyuu baasuu qofa osoo hin ta'in kanarratti illee xiyyeeffannoo godhaa isiniin jechuufan nu kara keenya rakkoon tokko hin jiru. Hagaarraa dirasiillee galata rabbi baay'een gammada yoo ba'ullee meeshaan haala gaariidhaan naa ba'aa jira isatti haa tolu rabbii kun galateeffadha rabbii gadi immoo harka mucaallee nan galateeffadha jechuudha. Haga har'aa harka tokkorraa na jalaa jijjiiree hin beeku. Egaa kan yaada hoo qabaatan koomentii jala teechisuu hin dandeessanii asumaan meeshaalee obboleettiin keenya dhalabatte baay'ee babbareedu. Asirratti obboleettiin keenya meeshaan kun adii haa ta'uu malee kan ishiin filatte shiroommaa kalariidhaan. Yeroo baay'ee in addaatee xurii hin danda'u ijoolleen jettanii jirtan filannoo keessatti jechuudha teechuu kan. Inni guddaan ati filannoon kee diizaayinii kana haa ta'u malee halluu feetu gurraacha, feetu diimaa, feetu adii, feetu kaanitti halluun ni jijjiirama. Halluu miti inni murteessan isin filannoo filachuu qabdanii maalidha hoo jettanii diizaayinii isaati. Meeshaa hoo filattan diizaayinii filadha. Halluun ni jijjiirama. Kaffeetatti jijjiiruu dandeessa. Adii gurraachatti, gurraacha diimatti, diimaa magariisatti jijjiiruu ni danda'ama. Wanni hin danda'amne tokko homtuu hin jiru jechuudha. Inni guddaan diizaayinii mataa keessanii kan filattan. Isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kan meeshaalee obboleettii keenya baay'eedha. Meeshaalee baay'ee kana keessatti immoo waan nama gammachiisu keessaa maalinni gatii isaa baay'ee tokkoon itti gammadee fi gatiin isaa 177 jechuudha kan hojjetame soofan keessa jira. Kanaafuyyuu obboleettii keenyas rabbiin nagaadhaan ittiin gahee nama nagaadhaan itti jiraatu ishii haa taasisu isiniin jechuun jaaladhaa. Bilbila kiyya taabbileelii gubbarra nan teechisaa yaada hoo qabaattan waan nama ri'achiistan hoo qabaattan waan biyya keessa jiru isin caalaa biyya keessa jira ani immoo odeeffannoo biyya keessa jiru irra qaqqabaa hin beeku itti kanan jiraadhu jireenyi maal akka hin taate oliin qabu gadiin qabu akkuma jirtutti isinii teechisa waan ta'e wanta irratti nu hojjedhu jettan haala jireenyaa haa ta'u haala tooftaa haa ta'u haala hojii haa ta'u waan hundaayyuu waan barbaaddan waan haamlee keessan ol qabu irratti hagan danda'e isiniif nan hojjedha isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu immoo yeroo baay'ee abdii fuudhinaa jiru. Waa'ee haala qaala'insa jireenyaa kanaa wal qabatee maalan hojjedhaa gaafan galee maalan ta'a biyya kee keessatti hojjedhu yoo barbaadde buuphaa magaalaa tokko fidi magaalaa tokkotti daldali waan feete hojjedhu inni guddaan rakkoo nama keenyaa yoo laalte ati hojii hin dadhabda maalin yoo jette ati achii galtee waan xiqqaa kana dalagdaa suppermaarkeettii guddaan bantu makkafaafaan bantu buutiksiin bantu maaliyyoon taatu abalu mana uffataa banee abalu mana nyaataa guddaa banee isin jedhanii sammuu keessi naannessuu danda'an maaliif meeshaa qabattee dhuftee kana dubbatte naan hin jedhina sababan qaba sababa ijoollee baay'eetu biyyaa galee kana dubbise ni jiru keessan jechuudha. Maalin jedhaa suuqii xiqqoon bana gaafan jedhu akkamitti suuqii xiqqoo bantanaan jedhanii maatuma kiyyan naannessee akkanan ta'ee haga kanan turee odoon hojjetinii kan jedhus baay'eetu jira. Ijoo ani akkuma keessan biyya ormaa hojjedhee galee tanni bar jalqaba gizeen jalqaba waan argitanii jiraattan ta'e woriin urufa keessa deemee eegaa ture. Maaliinis narraa hir'ate ayyaantuun kaleessa sar'uma boru sar'uma lukkuu argitanii jirtan. Takka lukkuun naannessa takka horiin naannessa sun hoggaa dide kanatti kan qayyar kun hoggaa tokko keessatti jechuudha waan hin tuttuqin tokko hin jiru. Odoon zim jedhee taa'etuma nama dhaggeeffadhe baay'ee natti haasa'u. Ati maaliif kanan banin abaluu biyya ormaatti dhuftee kana bantee miti aanin hoon hin dandeenye hoo qabeenyi koo bakka san hin geenye hoo humni koo bakka san hin geenye hoo taa'ee naanna'uun qabu. Maaliif ati bichaan murtoo mataa keetii qabadhu gaafa ofii keetii murteessiti abbaan manaa keellee yaada keessa sii kabaja yeroo baay'ee ofii keenya murteeffachuu waan dadhabnuuf abbaan manaa keenyallee yaada keenya nuu kabajuu kan dhabuu danda'u sababbiin kanaadha. Sababbiin kanaan ka'e immoo baay'ee miidhamtu warri shamarranii gaafa tokko viidiyoo kanarratti qabadheen isinii dhufa akka hiccitiitti kan wajjin haasofnu isiniin jechuun jaaladhaa baay'izawwee soofaan tun baay'ee bareeddi baay'een jaaladhee warri xalabachuus barbaadan isiniin jechuun jaaladhaa. Viidiyoon koo guyyaarraa kana fakkaataa ayyaantu waa'ee meeshaalee qabattee dhuftee gorsa keessa fiddellee warnaan jettan isif fayyada. Namoonni baay'een itti fayyadamanii jiran waan ta'eefan viidiyoo kana qabadhee isinii keessa dubbadhee asumaan jechuudha.
Kanarratti immoo yaada gurguddaan jiru ni jira qaba viidiyoo addatti ta'e qabateen isin dhufa obboleettii keenyallee rabbiin nagaatti isin haa galchu jedhaati eebbisaayii viidiyoon kana fakkaatti nagaa naa ta'a.